Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota chaanaala Ajalaatu iddoo jirtan maratti salaamanni xiyya kan onneerraa buqee miciyyoo waggaa torbaa Baahirdaar keessatti nama guddaa umriin isaa 27 kan ta'u saniin gudeedamtee qaama isiidhaa cicciree lafa facaasee akka ilmi namaa hin goone godhee jechuun miciyoo san addunyaarra waan takka addunyaarratti hin dhagamne irratti raawwatee jira jechuudha. Kanaaf duuba obboleeyyan keenya mootummaan isin qabee murtii du'aa kana irratti hin godhin kani raawwiin isaa silaa yeruma san hogguma qabamu san duudha. Maaliif duu qofa osoo hin taane namtichi sun akkaataa inni itti du'u akkumaan namni hundi jechuudha sooshaal miidiyaa irraa go'aa jirutti akka hin taanetti yoo akka kiyya ta'e dhugaa rabbi ilmoo dhalaadhaa ta waggaa torbaa namni akkas godhee maali qaama jechuun miciyyoon san isarraa hin hafneeti cicciree ajjeesuun hedduu takka waan nama gaddisiisaati. Hedduu takka nama gaddisiisa, hedduu takka daa'ima akkasiisan amantiin tamiyyuu jechuun ilmoo hammasanii goddaamtee akkas ta'u hin eeyyamtu takkumaatu hin dhageenye waan takka addunyaa irratti hin dhagaamne Itoophiyaa irratti dhageenye jechuudha. Kanaafuu dhugaadhaatii yeroo inni qabamu san ragaan gara adda addaatiin irratti bahe gaafa ragaan akkasitti gara adda addaatiin irratti bahee irratti eega mirkanaa'ee booda mana hidhaa dhaquu hin qabu. Sila akka kiyyaa san maal godhanii beektaa? Suutaan ajjeesan yeroo tokkotti ajjeesuu osoo hin taane suutaan akkamitti ajjeesan yoo jettan suutaan harka muranii gurra muranii xiqqoo muranii isa nyaachisaa qaama isaa haala sanitti haala sirritti inni azabamee sirritti inni dararamutti isa ajjeesuudha malee yeroo takkatti ajjeesuudha miti. Yookaanuu maal godhuudha yookaanuu gaazarra naqanii cinaa qaama isaa gubaa akkasitti ajjeesuudha malee akkasiisan addunyaa irratti waan hin dhagaamin Itoophiyaa keessatti ammaan tana dhagaamee jirti jechuudha. Kanaaf akkaan beekuttiin irraa haasa'ee wanni kun hedduu ulfaataadha. Wanni kun hedduu nama gaddisiisa. Kanaaf murtiin Abiyyi Ahmad kaayisan hammanaa miti hin tolu waan ganni hedduu tokko nagattisiise akka kiyyoo ta'an suutaan gubanii suutaan mummuranii qaama isaa nyaachisuudha malee hangasii miti. Garuu ajandaan kun ajanda dabree ani maaliif itti dhaqqabuu dadhabeetumaan arraan tana harkadheetiin arraan tana amma hanga tana irraa haasa'e malee wanni kun waan dabree garuu hin dabartu tun seenaa hin guyyoo maqaaxxalaa lebbe tuusti ቁጭ ብሎ ማብላት የለብህም ጭራሽ አይሆንም። ይሄ ጭራሽ መቃጠል አለብህ እንጂ እስር ቤት ሆኖ አንድ ቀን እንኳን እስር ቤት ቁጭ ብሎ መኖር ደስ አያለም እንደኔ ከሆነ። ስለዚህ በጣም ድፍረቱ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው፣ አይመችም። ስለዚህ ሰውየው መቃጠል አለበት፣ መሞት አለበት። ሰው እንደዚህ አይነት ወንጀል እንደማሰራ መቃጠል አለበት፣ መሞት አለበት። እንደዚህ ያለው